maaliif wallo shi fotoon isaanii asitti arguu jirtan nasraa kursu ari citi baasu dhufer dhageeffadha viidiyoo tanutti keessatti dhageeffadha sanin jedhe isan war miidiyaa fayyadamtan kun sammuu akkam qabtan ko abbaan abdii nasraa dhiise mi adeero namni miidiyaa irraa wal faarsee wal fuudhatu intala bira argate mineen soona bannaata maal taata dise miidiyaa kanarra haadha faateetiif Hamza maa wal fuudhi Kaayiroo bira dhufte maa fuudhi nambara waliituu qaba ajandaa san godhachu makiifaa raatuma wal fuudhi Facebook au baxaabbaxani maa fuudhi adeero sammuu qabaadhas namni miidiyaa irratti firra ajandaa san godhachuuf sammuu teessanii taphachuuf firra laayikii barbaadnaaf akkana godhannaa nuti nurii sabboo bannaata jaartii hin jirtu nu wal kabajnaa nu maraa obboleeynaa amma saniif waan sanin jedhu Nasraa artistiitiin kabajamtu jaalatamtu warqii sabboontu takkatti miidiyaa irra nu hafte tana uummata sirbu kaan hangar isaan jiran beeku nama Nasraa jechuun wallahi dhugaa sanitti namni akka kiyyetti dhiyaatu jiru nama dhugaa dubbadhee jibbama malee an soba dubbadhee fakkeessee hin jaalatamu jedhee harka kennachuu didde keessa isii takka wallahi billahi saniifuu Nasraa teennatan guyyaa 28 geema cimaa waan qabduuf surprise akka goomsoni jedha akka gammachiisnu jedha akka ija teenya duratti salphannisanii jedha guyyaa 28 irraa nafina xiqqaa guddaa dhiiraa dhala hundi keessanii guyyaa 22 Hamza Sheikh Jabir abbaa mataa rifeensa lamaffaa guyyaa 28 artistii teenna Nasraa Gursom sabboontu warqii goota ija barbada kayoo dubbatte qarxamsi gootu dhugaa dubbachuu malee kijibuun beekne nama fakkeessee nama waliin jiraatu Nasraa jechuun wallahi osoo meeshaa waraanaa hidhattee bosona galtee Nasraan nama itoo Oromiyaa tanayyuu bilisoomsu aboo irraa nafina manna ani irraa nafuu isanillee irraa nafina warri dhageettan isanitti himnee jirra warri dhageenyallee gurratti isin calaa'u Nasraa Oromoo Gursum guyyaa 28 geema isii irraa akka hafne warri firraanfattanillee yaadadha saniin jenna galatooma uummata warqii isan jaalanna isan kabajna namni isan sobinu akka laayikii nu gootaniif wal fafaarsine yoo feenallee wala borillee feene wala rafsina iftaallee feene wal faarsina nu mara obbolee jedhe sadurra callisaati guyyaa san callaa kana lufi akka sallaakinu Senarade, asheta basalga, barbadi.